Namoonni baay'een gabatee baay'isuu Excel'itti fayyadamanii akka qopheeffachuu dandeenyu ni beektu laata. Keessumaa barattoonni itti fayyadaman isiniin jedha. Akkamitti qopheeffannaa yeroo baay'ee namoonni hedduun maanuwaalii qopheessu. Maanuwaaliin immoo yeroo keenya guba. Kanaaf maanuwaalii qopheessuun sirrii miti. Fakkeenyaaf amma yoo fudhannee ilaalle maanuwaalii qopheessee isin agarsiisu. Bifa kanaan warri qopheeffatan yeroo keessan gubaa jirtu. Yeroo keessan hin gubiina bifa kanaan qopheessuudhaan. Fakkeenyaaf amma 10 deema. Asii gadis amma 10 deemu. Amma 10 bifa kanaan erga geenye booda kana walitti baay'ifna ta'a 4 jenna. 2 baay'isuu 2 4 waan ta'eef 2 baay'isuu 3 6 jenna. 2 baay'isuu 4 8 jenna. 8 10 12 14 16 18 diddamanna. Mommosi deebinee 3 baay'isuu 2 6 3 baay'isuu 3 9 akkasitti deema jechuudha 12. Bifa kanaan deemneetu kana guunnaa jechuudha. Bifa kanaan deemnee gabatee baay'isuu kana hojjennaa jechuudha. Maanuwaalii yeroo hojjennu kun immoo yeroo keenya guba. Maanuwaalii gaafa isiniin jedhu maal jechuu barbaadeetanii isteeppii salphaa isneetu isteeppii baay'ee yeroo keenya gubu kana fayyadamna jechuudha. Kanaaf kun sirrii biti waan ta'eef maal goona haballeessinum kaname maal goona select goona. Amma baay'isuu barbaannu san fakkeenyaaf asii gadi roo 10 kulamanii immoo 10 godhannu erga bifa kanaan select goonee booda seelota sana seelii Excelii irratti baay'isuu barbaannu kana erga bifa kanaan select goonee booda equal to keyboard irraa tuqa roo kan jettu fakshinii kana barbaada. Kun oddana jirti irratti cuqaasa. Isaa booda cuftuu kana cufa. Sanaa booda keyboard irraa staarii jechuun baay'isuu jechuudha. Staarii tuqxu. Sanaa booda column kan jettu kana barbaaddu. Click godha. Isaa booda cuftuu kana cufa. Sanaa booda maal gootu keyboard irraati control gadi qabdaniitu enter itti buutu jechuudha. Gaafa enter itti buufatan bifa kanaan gabatee baay'isuu karaa salphaa ta'een hojjetachuu dandeessu jechuudha. Gabatee baay'isuu kana ol barbaaddu ta'e asii gadi 10 11 12 dalga kanas 11 12 deemuu barbaaddu ta'e maal gootu fiilaan dilishee kana qabdaniitu gototattu. Amma fakkeenyaaf amma 20 deemanii kunoo amma 20 gaafa deemu bifa kanaan na baay'iseera. Dalgas immoo baay'isuun barbaade ta'e amma 20 deemuu dandeessu. Amma 17 irra jira. Bifa kanaan gabatee baay'isuu hojjetachuu dandeessu. Bal'isuu dandeessu amma barbaadatti deemuu dandeessu. Bifa kanaan gabatee baay'isuu karaa salphaa ta'een hojjenna. Baay'ee salphaadha. Kana fayyadama. Equal to jettanii row bracket times column bracket erga jettanii booda control gadi qabdaniitu enter itti buutu. Keyboard irraa control gadi qabdu enter jettu isaa booda automatically baay'isee isinii ka'a jechuudha. Ilaala. Dongora tokko hin qabu. Fakkeenyaaf amma mee ilaallu 14 baay'isuu 14 kunoo 96 20 baay'isuu 20 kunooti 400 kunoo ilaala. Naaf bifa kanaan fayyadamaan isiniin jedha. Excel tippii biraa kan itti aanu argachuudhaaf fuula kana follow gochuun dagatina.